يا كهري ولا أقوى على نار وعليكم سلام والجومي وعليكم سلام ديادا وبليين كي كالي ودوج درسي نما خمد أفوتمي سديتي لالا أمو درسي تيجتنا يجوا ما شاء الله عليكم سلام نما خرجا قف أمادي نما درسي أما كمان فيسبوك لالتي نما خما فوتمي سدد يا تكيتشا إن شاء الله قال ديسني سلامات يوروبي جي نيجيا إسنما إنبايت غودا شيري سولي غودا أرانتنا نمني بودر رفيقا نونشينجني إنبايتي سول غودا شيريس غودا أما دورا شير غودا نمو وري جروبي قبدنيس جروبي فيسبوك قبدنيس جروبي غسل شير غودا وعليكم سلام دكتور ما بغانا جاي نفتن سين شفتينو سميرة اسنون دينو بغانا جاي نفتن دورا أرا دورا إنفايت سونغوني نمو وري سنتن ولي في داما شير غودا وري شير ولي غودا الراس جلقبتي نما تكامي وعليكم سلام نما بالبيلي بلوكين غودا بودان راخاس زيدي بلوكين سي غودا إيمو قفانجي أما متي هاي شراتا كسيمين كان زيدي يو سغنتا تنورلو فجرات يو بالبيلتي بلوكي سي غودا إيميتين جرا نما بالبيلي بلوكين غودا يروراف إن بالبيلينا سام بالبيلا جئر بالبيلتان هاي بالبيلينا akka bulook sinduraan taane akkanuma dhiisadhaati hogguun hayyame qofa waan takka hayyama haala sharaanis nurkiimi hogguun bilbilaa jee qofa bilbiltan hayyee waniin injee sheer godhaa meerra dura osoo invaayitii naman goone sheer godhaa eegas booda eega sheer gootan booda invaayitii booda see gootan inshaallah samiiraadhan maashaallah hedduu galatoomii maaliif booda warri boodarra dhufeetu akka ammaa kanatti bilbilee osoo dubbii quban qabne na cinqaa akka akkas hin taane ka sagantaan addaan duraan kutamne ayyee aayaa iftuu oromiyaa itti jabaadha anis isiniin gargaaru jira maashaallah nashidaa fedanii isiniin kun bar nashidaa irraa maraataniisa akka kiyyaatti anaatu irraa maraateensa isinis akka kiyyaa wallee nashidaa irraa maraataniisa ayyeen qanama hoy jettanii nashidaan isiniin ja'a akka isiniin dabbar umanii nashidaa wanta irra kaayami kaaseta waraabame irra kaayami waan waraabame irra kaayuun beeku oowwuma addasna ja'a oowwa waa'ee islaamummaatti arkaan islaamaa shaneenii nashiidaan arkaan islaamaa shaneen dubbatti san hanqa sheer gootanii hanqa wanta gootanii akka isiniin dabbarreen nashiidaa isinii jaa arra bilbilinis kan duraanii daranii jabaadhaa nama ol naqaa waaninin irraa haasa'uu jiru yookaan waaninin irraa haasa'uu deemu wanna kana katabbii gama duraan jirti takkaa'oo wanta keessan
warri moobaayilii ilaalu jirtan warri moobaayilii ilaalu jirtan as ilaalame mata dureer ni jira ni agartan katabbii ni agartan as akkana tuytan katabbiin as jala maaltu jira laal as jala laala mata duree waan irraa dubbachuu deemnuuf waan irraa dubbachuu jiru ayyee waliigallee obboleeyyan kiyya waliigallee na fakkaata waliigalan alaa galanii jaan ayyee utubaan islaamaa waa shaniin dhabbate shaneenuu barachuun dirqamaa hubate arrabaan ja'anii qalbiinis dhugoomsuu kan hojii barbaatus hojiin agarsiisu diin islaamaa waa shaniin gad dhaabbatee barachuun dirqama ta'uu beektaa diin islaamaa waa shaniin gad dhaabbatee barachuun dirqama ta'uu beektee kan baratee jiru waluu yaadachiifna kan hin beekne immoo walirra baranna kan baratee jiru waluu yaadachiifna kan hin beekne immoo walirra baranna shahaada lamaanii tan durarra jirtu qulfii islaamummaa tan amantii seentu shahaada lamaanii tan durarra jirtu qulfii islaamummaa tan amantii seentu isii barbaachisaaf caaltee waa hundaatu isii barbaachisaaf caaltee waa hundaatu diin islaamaa diin islaamaa diin islaamaa diin islaamaa salata dhaabuudha sadarkaa lammeeysaa yeroo isaa irratti gaggeessuu feesiisa salata dhaabuudha sadarkaa lammeeysaa yeroo isaa irratti gaggeessuu feesiisa manaa fi dukkaana keessan nuun hayyamne masgida salaatu jammaan ajajamne diin islaamaa diin islaamaa waa shaniin dhaabbate diin islaamaa diin islaamaa waa shaniin dhaabbate inni sadaffaadha kannaa zakaadhaati kan horii harkatee dureessa hundatti inni sadaffaadha kannaa zakaadhaati kan horii harkatee dureessa hundatti horiin inni qabu naanna'u amata waan irraa kennamu baasee sadaqata diin islaamaa diin islaamaa diin islaamaa diin islaamaa kan afraffaa baatii soomanaati dirqama kan tahe islaamaatti kan afraffaa baatii soomanaati dirqama kan tahe islaamaatti dhukkubaa fi maltu raffisee jira qada kafalla furree yeroo biraa
دين إسلاما دين إسلاما دين إسلاما وشني دبتي دين إسلاما دين إسلاما دين إسلاما وشني دبتي كانوري يركتي هلا ميتشيفاتي لكينا ما قلتي مصروفة كياتي كانوري يركتي هلا ميتشيفاتي لكينا ما قلتي مصروفة كياتي أجي قولي قالون الراتي دركاما عمرتي تاكوما إرا بربادا دين 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 إسلاما دين 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 إسلاما أيه إيجا دقيقة جيسي جرتي إن شاء الله هنكا ما شاء الله ما شاء الله هدو غلطوما بيتا بكلا فتي سنجيتين نشيداتنا كتلو في تنيسا بقى يسين مواجهة جوجو نشيدات كباسون كبا أبشر ما ركون نجرت وجدت كوميتي تكامتي خلنا باسو دنديتي ربنا خني الحمد لله ولا لو فيتو يد لو فيتو ماري فيتو نافياتي وعليكم سلام نجي والله لازم سبونتو رمو إن شاء الله أبشر ما ركون كبا تكامتي وجو خلنا يجايتن ما ركون كبا isinummaa waanuma isin feetan taanaammo yumaara koo qabu inshallah hayyee amma darsii teenya ni eegallaa kaedaa hayyee yaada edaarratti beektaa namni kun innaa hamiilee qabaachuu keessa sheekha ani yoonii fi na jalaa haasuu diddee sumaa dhiifamaa nama jee jira wallahi ani haasuu dideetii miti isma hunda rabbi hundaa waliin waa jaalatu waalaikum salaam jaadda wallahi ani haasuu dideetii miti biiziidha ogguun laalu nama dhibba meeqaatu kunoo imoo miskool dila dhibba meeqa nama dhibba meeqaatu miskool dila kana maaliif biizii hogguu kun seene kaan humnaan seene warratti deddeebisee humnaan seene deebisaa sagalee isaaniitti waraabu jira amma booda akkamiin godha seetan wilii hogguu tana fixee biyyattiin dorgomsiisa abdii muusaa yoo sagantaa hordofu jiraatte bilookiin si godhaa hanqaan ayyamuun bilbilinaa obboleeyyan kiyya hogguun sa'a tanarraa amma bilbiladhaa jeeni bilbiltan gaaffii akkana gaafattanii miti warri gaaffii fatwaa barbaaddan sheekh Anwar Yusuf gaafadhaa waliigallee ammas gaaffii biraa yoo gaafattan hin qeebaluu gaaffii mata duree irra jiru irratti waan hin qaraasu jirurraa way fadhii koo hin bilbilin sirraa ittiin dhaamsaa yoo lamata bilbilte bilookiin si godha yeroodhaaf hin bilook sin godha hin ayyamnee ani bilbilaan jenne hanqaan bilbilaan jeenitti hin bilbilina ayyee bilbilleeti yaa sheekha wallahi naanaasite namni san hedduun ariifachiise waalaikum salaam dhiyaadhaa wani takkaleen isin hin dabarre ganaan eegaluu deema abshir dhiyaadhaa wallahi namni san ayyee bilook si godhuu kiyya way fadhii بلوك سيقول لغي يوما بلوك كلينتو سينك وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته فاطمة عيسى بغانا جاي نفتن ديادا وري بليلتن يرو رافين كلينتو سينكا كلينتو تيجي ريتي وري بليلتن ati barsiisaa keetiin aboo jettaa qoy barsiisaa keetiin aboo jettaa bulook sirra kaa'ee nagayaan bule ayyee yaa ustaaza warri amma dhuftan umurayyaan hin eegalle sagantaan eegalle darsiin eegalle
waan kalee irratti yaada tokko tokko jechuu fedha. Namni hedduun kan bilbili isaa seenuu fidee biizii duraatee yaa sheeka yoo ana na jalaa kaasuu baattee sumaa dhiifama naan jaan wallahi nama hedduu nanaase wallahi xiqqoof hin booyini. Xiqqoof hin booyini wallahi namni san wallahi an beekaa biiziin goone beekaa sin jalaa kaasuu hin dinne. Beekaa sin jalaa kaasuu hin dinne. Sagantaan ogguu bilbilan namni biraa ohoy jianas ohoy hindubbatu naan jettiisa gabaree naan jettee hariin anaa gabareedha way anaa gabareedha koy way hariiroo ana naarrabsite anaa gabareedha ana naarrabsite mi koy firaa hin arrabsaafi ayyee anaa rabsitee bar way naa rabsitee bar gabaree naan jettee way qabaleen jaakkaanis birra ayyee wilii yoo rabbi fedhe akkamittiin isin dorgomsiisa seetan biyya biyyatti warri suutii garee takka hello salaam alaikum hello hello anaa gabareedha an gabaree teeti ati qabaleedha koy hello niin dhagaya ay yoon si jalaa kaasuu badhe naan rabsita nagayaati yoon si jalaa kaasuu badhe naan rabsita koy humnaan bulta taa'e ayyaamman sagantaa darsiin dabarsuu jira wallahi sagantaan dabarsuu jiru viidiyoo baneeti si garissa sagalee tee dhagee jira namni hello laal si dhageeni jiran nageetti ana naan rabsitee gabaree naan jette anaa gabareedha ati qabaleedha koy nageetti egaa gize lolaa miti lolaatii miti beektaa namni obboleeyyanii immoo taphata gize takka obboleeyyan keessanii hojii taphattanii ni beektanii jaarsa jaartii qofaa yeroo ni hojii taphatu obboleeyyan fi qaceelloo hojii taphatan anjoolummaatti qaceellootti wallahi gabareen arrabsamtu gabareen ta akkaan galatoonfamuu qabduu isiidha hay ta qoonqoo nyaannu tana oomishtuu eenyu gabareedhaami maashaallah akkasii inshaallah amma dhaamsinii isiin dhaamu wili arra namu akka humna isaatti haaseenu wili bilbila sagantaa kanneetiin guyya tokko warra suudii guyya tokko warra kuweetu akkaataa biyya naannoo biyyaatti wal dorgomsiisa akkasii wal dorgomsee har'a deebisaa deebisu isinii meetiin jiraan wal dorgommii qabnaa darsii tanarratti yoo wal dorgommii jiraatte malee namni hamileen isaanii ol hin kaatu anuu hamileen tiyyan kaatu tanaafuu barga gabaree jaanii teen arrabsitee bara obboleettiin tiyya takka ayyee inshaallah akkasii dubbiin maashaallah arraan tana amma kallattiidhaan gara darsii deebinaa daqiiqaa 30 yoo darsii irratti hirmaanne sa'a takka yookaan daqiiqaa 45 bilbila keessan ta'a. Akkasii inshaallah kalee egaa harfi kalee waan takkallee tan irraa dubbadhu hin jiru waan biraa waniin wanni sin jalaa tareen jiru ammaan tan eegalu yaan amma eegalu yaan homaa dhiyaadhaa warreen muduftan kanaafuu harfi kalee irratti waan takka yookaan lama dubbadheetiin harfi haaree ta'arraa darsii teenya ta'arraa seen tan kalee ayyee rabbiin nagayaan si ageessu umaa afootu siin jenne obboleetii teenya namni si muufatee sin jiru atilleen akkasumatti dhiifamaa yoo wali muufatanii jiranis dhiifama walii godha ayyee dhiifama jennee jirra
amma gara darsii deebinaa. Maashaallah. Egaa harfii kalee wanni inni ibsu yoo jiraatte harfiin kalee darsiin teenyataarraa darsii huruufaatii mata dureen achirra jiraa gubbaarra katabbii ilaala. Asitti harfiin shiin arrabnii fi irgoon afaan keessaa hafuurri qallaa tokko banaa xiqqoo takka qabdi. Hayyee harfiin jiim sagalee jaaguu baasnu afaan keenyaa fi irgoon wal tuqan. Afaan keenyaa fi irgoon wal tuqan. Harfii shiin sagalee shaa jettu hogguu baasnu hafuura qilleensi ni ba'a. Asiin banaa xiqqoo takka jira. Harfii yaa banaa xiqqoo tanarra shiinirra balloo jira. Harfiin jiim arrabnii fi irgoon afaan keessaa wal tuqan. Egaa koomentiin isheetiin jira amma karaa darsii deebi'u arraan tana garee 8ffaa laala. Gareen 8ffaa harfii takka. Harfiin takkittiinis kanaa hojii walii dhiyaatti. Iddoo arrabni keenyaa fi irgoon teenya kanaa hojii walii dhiyaatti. Harfiin 8ffaa gareen 8ffaa harfii takka. Harfiin takkittiin harfii boat jennuuni. Harfii boat jaamtu. Warri kaleessa hin jirre viidiyoon dabree jira. Viidiyoon ni jira hin dhabamuu achirraa gabuusatanii haaree dhageeffattan. Ammaaf kaarraa kanarraa sirriin hordofaa. Ayyee harfiin yookaan gareen 8ffaa harfii takka guutaatu harfiin takkittiinis harfii boat jennuuni. Egaa akkaataan taa'umsa harfii boat daat hidhiin teenya maal taati? Ni agartanii arrabni keenya hogguu boat jennu amma duratti hogguu maqaa boat akkaataatti uumnu laallu arrabni keenya walakkaansaa ol maxxana. Isinuma yaadachiisuufi malee bal'inaan isinirra hirmaata. Arraan tanaas hirmaannaan keessan arrabni keenya guututti ol maxxana. Egaa arrabni keenya guututti ol maxxana. Gaaffiin isin gaafadhaa hirmaannaan keessan maaliif waan amma dura laallee dabarsinee jiru jecha gargareetti eddaarramatu waan hin ta'inan waan hundinuu isinii hirmaata jeetiin jira hirmaannaan keessani. Ayyee harfii boat arrabni keenya gamoo walakkaa irguu afaan keessaa tuqa. Ayyee mallaan lameen arrabni keenya moggaan lameen gamanaa fi gamanaa eessa dhaqan? Arrabni kun wanta afaan keessaa ol tuqa jenne harfii boat sagalee boo jettu kanniti. Hayyee moggaan arraba keenyaa eessa dhaqa? Eessa taakka? Moggaan arraba keenya lameenii eessa taakka? Naa barreessan dafaa. Ayyee moggaan arraba keenyaa lameen akkam ta'a? Hogguu arfii tana boot jettu tana hogguu jennu hogguu dubbisnu arrabni keenyaa gamni walakkaa irguu afaan keessatti wal maxxana jenna. Ayyee moggaan gamanaa fi gamanaa lameen eessa dhaqa? Dafaa barreessaa. Hiriyoota keessanis invite godhaa naaf barreessaa. Reefuu sheer gootaniimi amma nama invite godhaa dafaa. Nama invite godhaati. Deebisaa naa barreessa. Waalaikum salaam dhiyaadhaa. Mariam maashaallah.
hirmaannaa keessaniin fedha maaliif amma booda wanni inni dhanaasoo hin jirtu hirmaannaan keessanii maashaallah amina maashaallah moggaan arraba keenya lameeni waalaikum salaam namni dhuftan ayyee lamaan tuqa ayyee moggaan ayyee shurukan ilkaan olii jala hayyaa maashaallah aa'oo lachuun umurayyaan ayyee bashir maashaallah maashaallah bagoo kanatti ilmaan kiinaa jabaate kananii gammadaan maashaallah takbiir khaliifaa harfii daat amma eegalle asli maashaallah maashaallah way barattoota kiyya jabaattan yaa allah maashaallah isin hundi akkaan ani yaaduu fi akkaan ani isinirraa eegu daran deebistannaaf akkaan ani isinirraa yaaduu fi akkaan isinirraa eegu daran naa deebistan maashaallah hedduu galatoomaa eegaa harfii daat hogguu humnu adinaan ammuma eegallee harfii daat arabni keenya walakkaansaa makidaayyee jamaas waniin hin jee harfii daat hogguu jennu arabni keenya walakkaan ergaan afaan keessaa tuqaan jee akkamitti akka amma suuraa kana agartanitti akka suuraa tana agartanitti arabni keenya bikki cuquliisni kun walakkaa araba keenyaati ergaan afaan keessaa ol tuqee jira walakkaansaa moggaan lameen araba keenyaa hayyee laaltanii jirtan suuraa amma moggaan araba keenya lameen kanaa asii fi asiin eessa bikkatami oola bikkatam tuqee ta'a yookaan bikkatamii harkama deebisa kanaan na barreessanii maashaallah namni hedduun deebisee jira maashaallah rabbi isinirraa jaalatu rabbi isiniis haa jaalatu rabbi isiniif haa laaffisu maashaallah hayyee arraantana nama invite godhutti hin jirtanii nama invite godha sheerii booda walii deebitanii sheeris nu gootanii invite nama godha akka ammaatti irra nuu deebii jaanii na cinqan beete irra deebii jaanii na cinqanii akka akkas hin taane please hiriyoota keessan invite godha akka booda nu marre daddafnee akka sagantaa wal jalaa oofnu saadam hin bilbilinaa imoon bilbilinaa ayyee invaitis wal godhaa harkaan deebisaas naa deebisaa amin isin hundaa'u rabbii nurraa qeebaluu hundaa'u eegaa afigaa saadam buluukiin si qaayatee fi saadam kish buluukiin si raqaayaa fi qilintoon si geessa qilintoo ወደ ቅሊንጦ ውረድ ሳዳም ወደ ቅሊንጦ አየህ ጊዜያዊ እስር ቤት አብዲ ነስረዲን ሁኖተኒ እንጂ ተናሚ ኢንቫይት ጎዳ ኢረን ዴቢ ወነማ ወሪ isin dabre viidiyoon kar tokko isinirraan dhaqu viidiyoon kar tokkoon dhaqu viidiyoo irra deebi'etanii ilaaltan hanquma dhaqqabatanii irraa laalaa yeroo hin gubnuuf irraa saadaam irra kaayitiin jiraati ayyee eegaa arrabni keenya fiinxi moggaa lameen ilkee aa'oo doot maal ta'e jenne aa'oo lamaan kanaa fi kanaanii idduutti seeneeti ol qaba doot
hayyee sagaleen harfii tana eeyyee sagaleen harfii daat sagaleen isii ba hayyee ja'a mallaanti yakkam taatiin ilaaltan mallaanti yakkam taatii ilaaltaniiti gaaffiin isin gaafadhuuf barreeffamaan naa deebistan eegas booda garee saglaffaa laalleeti garee 8ffaatiif garee 9ffaa bilbilaan isinirraa qeebala hayyee harfiin qubeen baad tajannuun sagaleensi agartanii mallaati jira afuurri as dhiibuu qaba yoo afuurri as hin dhiibne hin taane yoo afuurri hin duraa bee akka dulloota waa takka bee yaa bolee yaa ilmaa akkabisa yaa ilmaan kiyya harfii taa'uu jettan yoo hafuurri asii fi asii isin dhiibuu baate akka kiyyaa kana bakka dullumaa geessaniiti eegaa ani jechuudhaaf harfii tana hafuura duraa ba'u jira manguddicha kana hafuura duraa ba'u jira yoo akkana taate maashaallah hayyee harfiin bood sagaleensi amma barreeffamaan naa jettaniit booda sagalee teessaniin dhaga'uufadha garee 8ffaatii fi 9ffaadha garee 8ffaatii fi 9ffaa sagalee teessaniin dhaga'uufadha maashaallah hayyee harfii bood sagaleensi ba jenne meegaa harfiin bood sagaleen isii furdoomoo qalloodha dafaana barreessaa maashaallah ayyee mogaa lameen ni buukoyti sirrii deebisu jirtan maashaallah takbiir maashaallah bakka seenne abshir quraana qara'uu seenne humaa shakkiin qabnu inshaallah akkana taanaan bakka sagalee wulii bar boru hasiin dhagayamne moobaayil teedhaamsii deebisi hincitu annabira sagantaan ni ciccittiin hin jirtu inshaallah warisi duraa ciccitta yoo jiraattan silkii teedhaamsii qabsiisadhu yookaan ammoo akka namitti gaafa kaan karaa ganda tarree biyya teenya baadiyyaa akkasii furdoo maashaallah sagalee furdoodha sagaleen harfiin bood nu kannitu boa jennu furdoodha mallaan teenya ni bokkootti ni afuufamti hayyee hidhiin teenya akkam taati hidhiin teenya harfii bood sagalee boa jennu hidhiin teenya akkam taati daffiyetiyo naaf deebisiyo dafneetiyo arraantana dafnee kana finneetiyo sagalee waaleykum salaamiyo jabaan rabuma baga nagaan dufteeshe baga nagaan dufteetiyo diyaaddu hirmaaddu arra dafnee finniyo hidhiin teenya hogguu qubiya yookaan fidela bood dubbisnu hogguu sagalee dimtsi hogguu dimtsi
jettu awwaxaanu hidhiin keenya kanfariin keenya akkam ta'a maashaallah geengoo jettaniya maashaallah naaf jabaattaniya maashaallah waalaikum salaam awwiin koo jannata nuti sawwiin keenya jannatu maar maashaallah geengoo taati maashaallah takbiir garee tana finnee bira dabruu deem garee harfii do'at garee tana bira tarra egaa booda giseen sagalee isinirraa bilbilaan sagalee isinirraa fuudhuu walirratti deebisnee ilaallaa amma gareen saglaffaa harfii lama roomaa ibraahim hin banamtu hayyee na warii ni banamti jettan hidhiiti jalaalaa hogguun harfi baa ja'u hidhiin teenyaa warii geengoo jechuuf warii geengootiif sirri ilaalaa baa hidhiin tiyya kam jirti hayyee warii hidhiin ni banamti jettan ta jaarsaa reebuun tan isiniif himeetiin jira jaarsa dullacha yaa ilmaanki yaa ilmaanki kanta torre yaa ilmaankiyya ani gaafa duraanii san harfii arabaa dootta jaamtu san likkumattiin jaati ammammoo eega umriin tiyya kuttee totorro'e kana harfii tan akkiniin itti ja'u kunoo akkanumattiin jaa sirri moo sirrii miti naaf laala ja hayyee harfiin bood sagaleen isii baa jenni yoo harfi hidhii teenya dabanne waliin nun deemtu hidhiin teenya hin banamtu hafuurri mallaa teenya qabuudhaaf mallaa teenya gamaa gamanatti afuufuudhaaf godhuudhaaf hidhiin teenya geengoo taatee hafuura asii fi asiin akkam baani hanqa tokko ugguruu qabdi yoo hin uggurree sagaleen san sirriin nun baatu kanaafuu hidhiin teenya geengoo taati sagaleen qubeen hidhiin teenya geengoo taati cuftinuu sagaleen isii furdoo maashaallah uumama warraay wallaahi waa hundaa'uuf yeeytaa hangaafa ijoolleetiin waa hundatti hirmaachuu fedha bakka hunda keessanumaan jira ayyee amma garee itti aantu garee saglaffaa laalla gareen saglaffaa harfii lama harfii lachuu tan bikkitti uumamtu arraba keenya gama duubaatii fi kokkee gama gubbaatti argamtu yookaan irgaan afaan keessaa gara duubaatti irgaan afaan keessaa gama duubaatti harfiin san lameen qaafii fi kaafi qaaf wakaaf laalaa kunoo suuraasii qaceeloon laalaa suuraa daqiiqaa takka isiniifin kannaa sirriin laalaa daqiiqaa takkattii tana keessattis nama invite godhaa sirriin laalaa dafa nama invite godhaa kibdateenii fi ruffateenii fi nasbateenii fi maarreen keenya amma harfii baru jirra eegaa namni tokko mirqaaneetuma waan isa dhaabbatu tuqa nuti tartiibaan oofna darsii Ismaa'eel Shokkatti oofu
akka namni barbaadetti hin oofu ammas akka tartiiba hin qabnetti hin oofu waa hunda bu'uura irraa oofu jirra bu'uura irraa oofna warri jarjara qabdan inshaallah bakka itti labsii irra namaa baanii namaaf dhageeffatan san dhaqaatechi qaraa hanqasu yookaan bakka quraana alhamdulillahi rabbil aalamiin namaa jansan bismillahi arrahmaanu arrahiim bika jansan an akkana nama qaraa isun beeku jechuun akkatti ifit jaafus qara'uun waan hin barbaanne jecha namaas akkasi qaraa isun fedhu ammaas bikatan akkana jii nu himi ittiin deemuani karooraan qabaa akkaataan itti nama barsiisuun tiin qabaa ulaagaan itti barsiisuu fi akkaataan itti nama kanaaf sababaan itti barsiisuufiin qabaa namni akkasittiin baradhajee ni danda'e taa'ee karoora kiyya san galmanaaf ga'uu ni danda'a karoorri kiyya namni kitaaba quraanaa akka rabbii biraa bu'eetti osoo namni irran baaneef ifi isaatiif dubbisuuf ulaagaa barreeffamaa seera barreeffama seera qubeewwanii seera baruu qaba afaan oromoo kana eenyutu oggoo kana naa barreessitan namaatu kana barreessaa isiniin jedhu jira hayi ogguu namni barreeffama tokko yoo namaa barreessuu baatte namaatu ogguu namni waraqaa waan takka sii barreesse miseejii naa barreesse namma namni naa dubbisee akkana jaajee naa dubbisutti hin jiru waan seera barreeffamaa beeku jechaan seera barreeffama qubee afaan oromoo beeku jechaan dubbisan barreessuufis akkasittiin barreessa kanaafuu ani kitaaba yookaan harfiidhaas bu'uura isin qabsuufiin akkana ja'a isin jedhu jira malee booda gizee barreeffama kitaabaa seenne bismillahir rahmanir rahim isin jee isin jala bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin قل هو الله أحد يونجيسين قل هو الله أحد الله الصمد نجل أجد شون فر يرو تجي فرا قبي يرو تيسن قبون فر يرو نمر راقبت سري قرآن نمك أرايسو في جلا جانيك أراون صوابا سري حرفي تكينان صوابا قرآن الكتا جي رسول الله عليه وسلم أليف لام ميم جنان صدو مركتا ammoo ilaan qayoom namni aliif laamiim siijee suwaaba san argata ifii ta'eetiif qaroon feetu kanaafuu nun jeeqina obboleeyyan kiyya warri ammaan ta'an dhuftan warri kaayoo teenya quban qabne kophatti bilbilaa na gaafadhaa kanaafuu ani seeraanti barsiisuun qabaa akkaataa itti bu'uura irraa eegaleen qabaa akkaataa itti barattoota kiyya warra jalqaba jirurraa itti wal taanee na anni eegalaami miti awwannin onlaayina irra beef aqiidaa salafaatiin dabarsajeetiin bee kana jaanii dirqama irra kaayanii barattoonni dirqama qeebalee itti maradhee koree gaaddisaatiin akkuma reefu abumaayil isin himetti kanaaniin deemu jira warri seera akkaataa kaayoo warra itti eegalee hin beekne kopha bilbilaa na gaafadhaa asirratti hin barreessinaayyee an namaaf irran ba'u namni illee akka irra naa ba'u hin feene ani fi xiyyaafuu juuza lama qofa namni irra naa ba'e kaani fi xiyyaaf hin qare wallahi tokko juuza ammaatii fi juuza tabaarakaa qaxsamee irraa eegalee juuza 28 ifii xiyyaafiin irra baadhee ifirra baasee fixe kanaafuu seera baruu qaba namni waniin kanatti kaayefu qubee afaan amaaraa namni irra naan ba'u ingiliffaa namni irraan ba'u namni naan dubbisu ifii xiyyaafiin dubbisa maaliif wanti hundinuu seera qabdi seera kana maaliif hin qoranne jeetii fi xiyyaa qoradhee baasee baradhee ayyee kanaafuu namni dhaamsa kana hin beeknes dhaamsa kana waliif dabarsitanii yookaan kophan na gaafadhaa darsee guyyanuu nan hin jeeqina aliif nas baamaarree nuujii laan nas baamaarree nuujii bika san hin geenye sadarkaan hin deemu amala kiyya raammaa sun hin jee waan kanaatti dhiyaannu abbaan fedhee na gaafatee sin deebisuuf bakka san eeggadhaa waan dabarre immoo yeroon kanneetti ni gaafattan ayyee darsii eegallaa abshir ummiyee
galatoomii feenaati ayyii baabiin aan jetti anis ummiin jaan ami walawaanuu seeratti moolee hayyee harfiin lama jennee harfiin lameen ittiin cisin garagalcha egaa dubbiin nama na buutee bar harfii qaafii fi harfii kaafi harfii qaafii fi harfiin kaafi egaa harfiin lameen tun akka agartanitti bakka cuquliisa halluu cuquliisa tana laalaa halluu cuquliisa kana laalaa hayyee harfii lameen tana keessaa takka hidhiin geengoo taati harfii lameen tana keessaa takka hidhiin geengoo taati haya takka hidhiin banaa taati lameen keessaa naa himtan booda naa himtan harfii lameen keessaa takka hidhiin geengoo taati takka hidhiin banaa taati hayyee ilkeen banaan akka tokko jiran arrabni kanaa arrabni harfii qaaf ogguu dubbisnu xiqqoo asiin gaggoollawa harfii kaaf ammoo harfii kaaf arrabni keenya ol tullaawaa deema sirrii laalaa harfii qaaf sagalee isii sagalee qaa jettu baasuudhaaf arrabni keenya akka agartanitti asitti gad jallata kun ammoo arrabni keenya guutu haya harfii qaaf arrabni keenya gama duubaa ilaa hanqa xumura kokkee yookaan ilaa hanqa xumura kokkee gama gubbaatti cufa laala harfii qaaf sagalee qaa jettu baasuudhaaf arrabni keenya gama duubaa bakka cuquliisa agartan kun ilaa hanqa kokkee gama gubbaa cufa hayyee harfii qaafii fi kaaf adda wanna kana bikka tana waniin akka irra deddeebi'uuf addaan baasachuu qabna hayyee kana ammoo harfii kaaf arrabni keenya gama duubaa ilaa kokkee gadiitti xuyne laalaa kokkee gubbaatti kokkee gama gubbaa kun cufee jira kun ammoo kokkee gama gubbaa irraa ol siqee jira arkaa jirtan maashaallah hayyee harfii qaaf naa hojii jettaniitiin gaaffii isin gaafadha umurayyaan shabaakiini keeti malee an kiyya dhiisee jira qalbii dhiiseetiin jira harfii qaaf sagaleen isii qaa harfiin qaaf sagaleen isii hogguun jehu dakkaa hogguu naa hojii jettan harfii qaaf sagalee qaa hogguu jennu ifto'achaa jenna gaaffiin keessaa isin gaafachuu deemuu jira kanaafuu ifto'achaa deemna harfii kaafiis hogguu jennu arrabni keenya gama duubaa kunii fi ergaan gubbaa kun hogguu qaa jennee addaan buqqaasuu deemnu arrabni bikkituun akkam ta'a hayyee harfii kaafiis ni jennaa ifto'achaa deemtan hayyee harfii tana tara 5 jenna sagaleesii harfii qaaf sagaleesii tara 5 jenna qaa ifto'achaa qaa hayyee harfii qaaf bira kunne harfii kaaf ammallee akkasumatti ifto'achaa arraba keessan gama duubaatii fi kokkee ergaan gama gubbaa ka duubaa kanaas ifto'achaa deemna hayyee kaaf harfii kaaf sagaleensi kaa maashaallah
harfiin tun qaaf, harfiin qaaf sagaleensi qaa 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 jenne. Harfiin kaaf sagaleensi kaa 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 kaa. Hayyee wanni inni isin gaafadhu, wanni inni isin gaafadhu dura wanni inni isin gaafadhu harfi qaaf arraba gizee bakka tanarraa gad buqqaasnu, arraba keenya gama dubaa gizee gad buqqaasnu akkami buqqaasna akkam ta'a? Dafa qaaf harfi qaaf sagaleensi qaa 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 qaa. Hayyee dafa harfiin lameen keessaa takka hidhiin teenya geengoo taate ammaas lachuu arrabni bakka jirurraa ni buqqaa, lachuutu ni buqqaa. Ammoo akkaataan buqqainsa isaanii keessatti kuni biqituun akka taatu jira, kun immoo akkan taanee jira natti himtansan. Qaaf sagalee qaa jettu hogguu baasnu dafa naa bareessaa. Hayyee qaaf qaa qaa. Hayyee rabbi siifaa tolchu warri shabaqni dide yaa qaaliqa tolchiif yaa rabbii tokkicha hamilee isaanii eegiif yaa qaaliqa rabbi sin yaa tolchu. Maashaallah. Hayyee Amiraa Isooma dhufte waalaikum salaam baga nagaan dhufte dhiyaadhu. Haya hayyee maashaallah isin hundinuu yaaltanii maashaallah. Hayyee eegaa maashaallah isin hundinuu yaaltanii harfiin qaaf maashaallah harfiin qaaf hidhiin teenya geengoodha sirriidha. Harfiin qaaf hidhiin teenya geengoodha. Harfiin qaaf hidhiin teenya geengoo taati. Warri Sheekh Anwaar barbaaddan bilbilli kun ka Sheekh Anwaarii miti ka Usmaa'il Alishooti. Egaa warra ammaan tana warri himoo fi maarree egaa illee beeytanii warra sagantaa tana hordofne sagantaa Sheekh Anwaar hordofu bilbila kiyya kana dur baatii 3 dura sagantaa anaa fi Sheekh Anwaar takkaa anas faan gaaffii deebii goonirra taniin baase warra san qabuutu asiin ajeeku jira san hunda bilookiin firraa godhu maaliif sagantaa hordofutti hin jiru wal quban qabanii warra ajeeku jiru kaan ammoo barattoonni kii naamusaan taa'ee sagantaa hordofu jira maashaallah. Hayyee sirri mistarii fi isin hundinuu deebistan maashaallah. Hayyee harfiin qaaf hidhiin si geengoo taati, hidhiin geengoo taati. Qaa jenna hayyee osoo bakka irraan buqqaasne duratti akkana naa hojijaa. Hayyee osoo sagalee gadi hin baasne duratti hafuurri keenya ukkaamamee bakki jiru sanitti hafuurri qabamee haa ta'u. Hayyee osoo qaa jennee osoo hin buqqaasne hafuura gabbaasuudhaaf amma koru haa yaallu. Hayyee maaltu egaa peejii Sheekh Anwaar dhaqanii warri achirratti barbaadanii hayyee
qaa jennu qaa jechuu keenyaan dura hayyee laala eegas booda haa ogguu jennee booda haa buqqaasnu arrabni keenya maal ta'a vaayibireetta arrabni keenya gara duubaa qaa hogguu jennu qaaguu jennu ni sosso'a. Hidhiin geengoo taati harfi qaaf sagalee qaa jettu ogguu baasnu vaayibireetta akka harfi raa gizee baasnu sagaleesi raa jennu xiqqoo vaayibireet ta'utti harfiin qaafiis hogguu bakka irraa buqqaasnu vaayibireetta hafuurri gadi hin ba'u garaagarummaa isaanii ilaalu jira. Ni hollata vaayibireet ta'uu qaba yoo vaayibireet hin taane sagalee tana nu kan arrabni keenya gama duubaati yoo hin soosone yookaan yoo hin hollanne harfii tana nu kan garaagarummaa isaanii akkanatti addaan baarnu yoo arrabni keenya bikka tanaan hin hollanne harfii qaa osoo hin ta'in sagalee qaa osoo hin ta'in sagalee kaa kan nu jira hayyee bikka tana sossoo qaba hollachuu qaba hurgufachuu qaba vaayibireet ta'uu qaba hayyee qaa haaya fuu narraa deebisiif hayyee harfii kaaf seenna amma harfii kaaf sagaleen isii hogguu baasnu sagalee kaa jettu sagaleen kaa jettu tun vaayibireetiin taatu hin hollatu ammoo hafuuraa gabbaa hafuuraa bikka tanaan baa hafuura gadhiisti harfiin kaaf sagalee kaa jettu yoo dubbisnu kaa harka keessan afaan keessan jala qabaa hiniin teenya banaa taate harfiin kaa sagalee kaa jettu hogguu baasnu hafuuraatu gad dhiibama kun hin sossoo hin urgufatu yookaan hin hollatu vaayibireet hin ta'u hafuurri kallattiin gabbaa harfii qaaf sagalee qaa jettu hogguu baasnu hafuurri hin jiru hafuurri gabboo hin jiru qaa harka keessan dura qabdanii ilaaluu dandeessan hafuurri hin ba'u sagalee ba'a ammoo harfii kaaf hogguu arraba keenya bakka jirurraa gad lakkisiisnu kaa jennaa hafuuraa gabbaa osoo reefuun tana jennee miti kana laala hafuura gad dhiibna hayyee hafuura yoo gad dhiibne kaa jenna harfiin qaaf hidhiin geengoodha harfiin kaaf ammoo hidhiin banaadha hafuura gabbaaqa sagalee qalloodha harfiin kaaf sagalee qalloodha harfiin qaaf sagalee furdoodha ifa maashaallah hayyee hidhiin banamti maashaallah ifa amma yoo isinii galuu baate inshaallah daqiiqaa 30 qabdanii amma waniin barbaadu waniin sirraa barbaadu akka abdiin kutanne egaa hedduu takka galatooma sarara gallakkiseetiin jira bilbila ni qabdanii jirraa inshaallah bilbila warri hin qabnes isiniifin ol darbaa warri bilbila qabdanii warri bilbila hin qabne isiniifin ol darbaa ammaan tana sarara isiniifin banee jira sararri banamee jira bilbiluu ni dandeessan harfii sadiin naa himtan harfii daat sagaleesii daa naa jettan akkuma edaatti amma maqaa harfiitiin isiniif jaa isin sagalee naa deebistan hello Assalamu alaikum.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هي عارفين ضاد سجلين سيمال فيا والله عارفين ضاد سجلين سيمال ما شاء الله. عارفين قاف سجلين سيتو ما شاء الله. عارفين كافو سجلين سيمال عارفين كاف سجلين سي ما شاء الله. جزاك الله خير الجزاء أم ريان وانتي كوني شبكني سي تولي yoo toluu dide ni lollaaniif hin jaawarga ayyee bilbiladhaa booda akkanatti naarre way ustaazira jalaa kaasi jettan hello assalaamu alaikum waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh ayyee harfiin daad irraa eegali maashaallah. harfiin qaafoo qaaf jettanii sagaleensi maashaallah. harfiin kaafoo sagaleensi kaaf ta'idiin banaasan maashaallah. takbiir maashaallah. hello السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أيه يا أستاذ حياك الله. وإياك والله يا أخي خيا أكمل نجيا الحمد لله. أيه عارفي ضاد رأي قالي سجلت فيه إيه ضاد سجلسي مكان سي ضادي سجلسي أيه حرفين قافو سجلسي حرفين كافو سجلسي عارفين قاف سجل أيه حرفين قاف تايدين جنغوتاتو تايدين جنغوتاتو تايسين وتعرمني جم دوباتين هولتو تم مال جنة أيه تان أمو تان تهافوري قبو جنة سجلسي كمي باسل دوبا كاف سجلسي كالو أكم جي باسي نورسيس سجلس كاف إيه كاف ما قاعد خوني ما قاعد سجلسي كا ايوه سنام بربادي هي حرفين قاف تنو حرفين كاف سجلسي ايه كاف ما قاعد اخون ها سجلسي كاف ايغا ونيتا ايه نما سرر جرا يرو دران قبنو ان شاء الله قلبنا يوردو في اوبليان كيا اني مقان جايسين سجلين اجتن سجلين ايغا السلام عليكم السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تكون أبسي جبريل كينيا تكون أبسي أمس تكون دبر سدا إيجا وبليان كيا أني مكان جا إسين سجلنا جانجي ونتاكا ونيدا نبيه بيتا أبدا مكافي سجلنا دا مكان ضاد مكاد سجلين مو ضاء هاي قاف مكاد سجلين مو قا فا بكر رايقل إدي ونين تويتو قاف جزيني كنما فا جوتي هيدين قباتي في إلكي قام جلا والتويت جنة قاف دراني دبر سنجر هاي حرفين كاف أمالي أكما هون هيدين جلا أول ديبتي إلكي قباتو تويتي كافيس مكا جزين أمو سجلتي أفهم بنمي أفهم كويس كسجير قا جنان خنان كا جناني خنان قا جنان إيجا خنان برباد مكان أيون دبردي إسين سجلي نايمتن أيه أو في جبل كين حرفي ضاد رايقلي سجلي سي ما شاء الله
harfiin qaaf ta arrabni urgufatu jenne sagaleen sii maali ta'ii dingeengoo Kaa. ayyee harfiin kaafoo Kaa. maashaallah jazaakallahu khairal jazaa egaa maashaallah Hello. salaam alaikum Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. ayyee harfii bu'aat irraa eegali sagaleen sii maali Sagalee CTV. Bo. maashaallah takbiir harfii qaafoo Bo. maashaallah takbiir harfiin kaafoo Kaa. maashaallah takbiir kunoo akkanani fedhutti ammaan tana siin naajee maashaallah eegaa obboleeyyan kiyyaa sagalee ammaan tana obboleessi keenya deebise sadeenuu naa dhageeffattaniisa maa jette Kuwettirra. kuweetirraa maashaallah eegaa gaafa biyya wal dorgomtan eegaa eenyu akkamoo laalaa suudii moo kuweeti moo dubaay moo qatari moo yamani moo jarmani moo suudaani moo mee takka takkattiin isin laalu ta'a gaafa wal dorgommii biyyatti garagareedhaan hello Hello, assalamualaikum. waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh Ustaz yeroon danayya amma kaleessallee na ganne alhamdulillah ta chance tafi. ara chaansii harkatteemi Alhamdulillah. baganatti naariin egaa reefuu silaanatti hartaayyee harfi bu'aat irraa eegali sagaleensi Ka maashaallah harfiin qaafoo sagaleensi ka maashaallah harfiin kaafoo sagaleensi ka. maashaallah takbiir hedduu galatoomii arra gammaddeemi Alhamdulillah wayi. ayyeegaa Alhamdulillah. waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh salaam alaikum Hello. assalaamu alaikum Hussein Said Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. maashaallah bagana gayaan dhufte ayyeegaa Amiin olii bunuu bakka nagaa jiraattan akkam. nagee wallahi jirra kun alhamdulillah Eeywa. haya harfi bu'aat sagalee sii eegali bu'aat irraa Bo. maashaallah takbiir hayyee harfi qaaf Allahu akbar. harfi qaaf Oo. maashaallah takbiir harfi kaaf Allahu akbar. harfi kaafoo Too. maashaallah hedduu galatoomigaa fuuhuu kiyya fayyaa naa deey naa jabaadhu oofi itti kan ayboo kuweetarra jabaattees har'a kuwee jabaatte oofiyaatiis kattiyaanu maashaallah harfi qaaf hayyee harfiin kaafoo maashaallah ay kuwee aartee jirtiisa wayarra suudiin xiyyeessa qotte maa jette Familia kamoora nuti guddaa qabna inshallah. ayyee inshaallah abshir Inshallah. allahu akbar isinillee jabeessinee barattoota kennooliin inshallah jabeessa. abshir rabbiin waa gargaaru gaa hundatti Amiin inshallah fayyimaam nagaa isinii nu haa kennu inshallah. aamin hello Hello. assalaamu alaikum leylaa ahmed Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. hayyee harfi bu'aat irraa eegaligaa ni deebistaami Saudi Arabia irraa bilbilee. maashaallah suudi arabiyaan nam tokko see aartanii jirtanii hayyee harfiin bu'aat sagaleensi Da maashaallah harfiin qaafoo sagaleensi ka harfiin kaafoo sagaleensi ka allahu akbar takbiir maashaallah ay amma suudii fi arra
أيه السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إيش رأيك بالبلتي بيتي ميجا والدرقمي بيا جراري؟ سعودي عربية مكانة مكة. ما شاء الله سودي نملم أيه آية حرفين دوات سجلين سيمال. دا ما شاء الله حرفين قافو سجلين سيمال. كا حرفين كافو سجلين سيمال. خا ما شاء الله تكبير تكبير. وياك إيجا أي بورا كويتي في بكبراي أرانتنا يسودي. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. إيش رأيك بالبلتي؟ سعودي عربية. سودي مو جرتي أيه عارفي دوات راي قالي. با ما شاء الله الله أكبر تكبير أيه عارفين قافو. خا ما شاء الله عارفين كافو. خا ما شاء الله تكبير. جزاك الله. وياك إلي ونرقافك وإلي ننجرتو الراتنا. السلام عليكم. Hello. السلام عليكم. Hello. نين دقيسو Inda geessa. أيه إيش الرأي بالبلتي؟ Ordon irraa bilbile. أيه أردوني را ها حرفي ضوات الرأي قال حرفين ضوات سجلين سيمال. Da ما شاء الله حرفين قافو سجلين سيمال. ka حرفين كاف سجلين سيمال. ka. تكبير. Allahu akbar. Ustaz galatama keessa rabbi sini adeemsu jazaan keessan jannatu inshallah. أمي والمانو نواقو بليتي تيجا. inshallah jajjabaadha rabbina baratee baratun barsiisu haa taasisu. آمين دعاء سينما في قد جرا ورقا ربي سيني على في سجيه أبشرا. آمين. السلام عليكم. أيه وعليكم السلام. أردون الرسيني فوزيا السلام عليكم. إيش رأي بالبلتي؟ كاي إجبت. نوري جبتي دي جباتن إيرانتنا أيوة رسوداني نبيه حرفي ضاد رأي قالي. حرفين ضاد سجلين سيمال. دا ما شاء الله حرفين قافو سجلين سيمال. طا حرفين كاف سجلين سيمال. كاف سجلين سيمال. خا ما شاء الله تكبير تكبير. الله أكبر. جزاكم الله خيرا. وياك الو كاي إجبت. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. ايش رأي بالبلتي؟ أسر راجل قبل نجاحته. بيتي ميغا والدرقمي جرامي. طيب سؤال راجل قبل. سوادي راجل كباي عارفي بواد رايقل عارفين بواد سجلين سيمال. با عارفين قافو سجلين سي. ka عارفين كافو سجلين سي. sagale ka. ما شاء الله ايش رأي بالبلتي؟ بيتي أما جرت. إيه؟ سعودي عربية. ما شاء الله سودي ندوما جرتي أرتني كم سودي غرو دوبرتوني إداس يرموي الراس نموف ديما وين بدي بقى مشدة تنتاغا. hello hello السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أكم أستاذ كم فيا جرتو. جرّا خنو نجيا شاشة والله لازم فلكي لقى. سعودي عربية رايح بالبلاد. ما شاء الله سودي موف ديمتي ويرا
ها حرفي ضاد الراجلي دا هيا حرفين قافو كا حرفين كافو كا تكبير ما شاء الله جزاك الله خير الجزاء جزاك الله شيخ جزاك الله جنة زيادة وجزاك آمين 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 ولمانو إن شاء الله الو الو السلام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أي سنة بالبلتي يا رب هيا حرفي ضاد الراجلي هل جبت حرفي ضاد سجلينسي ضاد سجلي ضاد هيا حرفين قافو سجلينسي قا ما شاء الله حرفين كافو سجلينسي خا ما شاء الله تكبير تكبير الله أكبر الو انور السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته كم جبت يا شيخ الأقامي فيا والله الحمد لله اوديس جرة والله الحمد لله هيا حرفي ضاد الراجلي ضاد ايه سجلينسي سجلني في تا ما شاء الله حرفين قاف سجلينسي مال كا حرفين كافو سجلينسي مال كا ما شاء الله تكبير الله أكبر أصليتون ديبستو كوي إن ديبستو الله أكبر جتشاو قفما قلتا هلو الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أيه إيسرا بالبلتي ها بيتمرا بالبلتي سودي مو إيسا بيروت بيروتي كا أيه حرفين بواد رايقلي أيه تتي أنتو حرفي كاف الله جزاكم الله خير. وياك يدو قرأتومي هلو السلام عليكم وعليكم السلام هلو جرب يلا أيه حرفي بواد رايقلي سودي نرى موتي جرتي موانچا انكسيتي أيه حرفي بواد سغلينسي هلو ناجي كمال تغيسا السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته برلا لبوتين جراني أكمراتات باري لانكا والله ندقوتين للبو جرا هاي يلا إيه إيه سرتي دا هاي حرفين قافو سغلينسي دا حرفين كافو سغلينسي ما ما شاء الله حرفين كاف ما شاء الله تكبير بخو خيغا أما إيغا ساني سچي خطي إن شاء الله جزاكم الله خير الجزاء يا برتوتا يا قالي إن شاء الله إيغا قلمني جينا قلبنا نردفنان أيه
inshaallah sagantaa boruutii walii deebina dadhabee butute ara butute wallahi warri lakkoofsa feetan reemun tana silaachirratti niin baasaan jee ara bututeetiin jira reemun tana sagantaa abumaayitiin dalagaa ture miti hedduun dadhabee magarsa ati saa dabarsee dhufaa bar saa dabarsitee dhuftaar silaa barate gisee akkana saa dabarsitee dhuftu kana walaa jiyyaami jennee si ari'uu qabnaar yookaan gurra qabadhu jennee si qixaatu qabna hayyee inshaallah wilii saa tana dura saa takka fi cinaa irri sii qottu dur sii qottu hayyee inshaallah sagantaa boruutiin amma rabbii waliin nu deebisu ulaa namni amma dhufu jira namni amma dhufu jira egaa nan gabba'uu deemu insha amin amin mee du'aa ina godha bututeetiin jira umurayyaan amin amin وعليكم السلام جميلة سليمان إن شاء الله نجعل نبجردا بتوتين جلال أما سلاناتاتي أسمرة وكان كرسي ترى تاعي تنين رفع ريمنا نلوف كان ده بينجي شودا سكنتا ميكان دبرسي أكيدا سلافات يتبري فما أري بريسي تيم باسي saa kudhan irraa intarneetumarraan jira ishee tamaamis niin dabarsee abumaa isa kumaree mutan hordoftanii niin dabarsee amma siin taraat yalallabu jira yaa rabbi nurraa qeebalu rabbi nurraa qeebalu kaa akkana naa ergaa kaa waan naga gammachiisu kana niin dhugaamee ammaan tanin waan dhugaa rabbiin na fedhee waan hin dhugu yoo dhabe bishaan gurguddaa kanaan dhugu bareemi duraanis birciqqoon qabduu naan jettan gaafa kaanis mister baar aamin aamin wallahi walumaa nurraa jaalatu inshaallah samiira aamin 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 naga jiradha waan hin je'ullee dadhabeer jechuun waa dubbachuun hin fedha dubbachuu dadhabbii keessa yoo hin jee ammaas daranaatiin dadhaba jeetiin walumaanu binteelii walumaanu rabbi nu haa dheeressu inshaallah nagayaan naaf jiraadha wassalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh yoo rabbi jee boru walitti deebinaa yoo boru laayivii jira sagantaa akka reefu abumaayin dabarsetti sheekh ali jimmaatu muhaadaraa laayivii qabaa asitti muhaadaraa jira kamisa sagantaan akka baatetti muhaadaraan masgida lama deemti tara takka masgida kanarraa tara takka masgida gamasii qafiir yaamuu jira achirraa deemti inshaallah boru asirraa sagantaan deemti sheekh ali jimmaa walafeeraa maqribaa bishaa iddoo akka nu biraatti sagantaa pm takkaaruburraa tajenne sanirra bikka muhaadaraa karoor sagantaan teenya isiniif kanname achirra bee jira sagantaadhaan akka nu hordoftan